Yoo yaa ammallee ergan tutorial episode.com irratti video sinii hojjedhe Ingiliffa yeroo haasoftanii my name is of this means on under jettu taanaan naffa'u maal jennaan platformii bareedduu kan irratti Ingiliffa keessan shaakaltanii yookiin immoo Ingiliffa keessan irratti improve gochuu dandeessan platformii bareedduu maqaan episode.com jedhamtu kunoo kan asirratti argitan jechuudha. Isarratti sursagalee bareedduu sunii hojjedheera warri san ilaallee description video kana jalan sinii kaawwan ta'eef akka deemtanii ilaaltan sinii jechuun barbaada. Maal kana qofa har'a immoo platformii lama bakkatti ammas Ingiliffa keessan shaakaluu dandeessan qabadheen sinii dhiyaadhe jechuudha. Platformii inni tokko browser irratti hojjeta. Platformii inni lammaffaan immoo mobile application jechuudha. Kanaafuu yoo barbaadan application mobile yookiin immoo browser irra teessanii karaatti Ingiliffa shaakaluu dandeessan yookiin immoo Ingiliffa keessan foreigner waliin haasawutiin Ingiliffa keessan improve gochuu dandeessan qabadheen sinii dhufe jechuudha. Kanaaf hanga dhuma video kanatti akka nu hordoftan sin jechuun barbaada jechuudha. Namoonni YouTube channel kanaaf maatii hin taane immoo amma YouTube channel kana subscribe gochuutiin akka maatii taatan jechuun barbaada. Yoo maatii YouTube channel kana taatanii videoon babbareedan akka kanaa kuni gaafa gadhiifamu dursee simbira qaqqabachuudha. Malee waan biraa waan sin miidhamtan tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasumas mee sakandii tokkollee isinitti fudhatu waan ta'eef video kana like gochuutiin akka eegaltan sin jechuun barbaada. Yoo yaada is qabaatanii yaada keessan comment jalatti na barreessaa sin jechuun barbaada jechuudha. Amma kallattii maan gara sursagalee har'aatti daa'ii jennirra website yookiin immoo platformiin jalqabaa kan irratti Ingiliffa keessan shaakaluu dandeessanii free for talk jedhama. Free for talk kana fayyadamuuf browser qabdan banattu jechuudha. Kuni platformii website irratti hojjetu waan ta'eef mobile keessan irra ta'uu danda'a, laptop keessan irra ta'uu danda'a. Browser banattu ani laptop kiyya irraa browser Chromein banadha. Firefox, Microsoft Edge illee banachuu dandeessu garuu kan recommend ta'u Google Chrome waan ta'eef Google Chrome akka banattan isin jechuun barbaada jechuudha. Sana booda free for jechuun lakkoofsa 4.com jettanii barreessitu freefortalk.com sanaan search gootu jechuudha. Kunooti interface isaa akkana fakkaata jechuudha. Expand kan jedhu jira. Expand gaafa jettan kun asirra kan hunda isin baasa. All kan jettu kun immoo groupii as jala jiran isin baasa jechuudha. Ammaaf groupii 290tu jira jechuudha. Isaan keessa namni afaan Ingiliffaatiin duukaa haasa'uu dandeessan groupii 183 argachuu dandeessu. Asii immoo Hindii jedha 49. Kunooti English kan jedhu amma 186 galee kan 183 ture jechuudha. Kana jechuun namni gaafa seenu dabalaa deema jechuudha. Namni gaafa ba'u immoo hir'isaa deema jechuudha. Akkasumas Hindiin jira afaanonni addunyaa kanarraa afaan baay'eetu as jala jira jechuudha. Afaan kana keessaatti afaan barbaadan filattanii maal gochuu dandeessu jechuudha. Nama waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Kun akka scroll gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Garuu fakkeenyaaf otoo nama kana waliin haasa'uu barbaadan amma join and talk now kan jettu tan bu'aa garuu nama kana waliin haasa'uuf dirqama akkaawuntii qabaachuun qabachuudha. Mee irratti bu'een ilaala join and talk now kan jettu tan bu'aa. Sanaan booda maal siniin jedha sign in now jedha jechuudha. Sign in gootan malee yookiin immoo sign up gootan malee hin danda'amu jechuudha. Kunoo yookiin immoo irra keessa kunoo sign in kan jettu jirti. Sign in kanatti buutu jechuudha. Sign in ittan bu'aa. Kunooti sign in irratti gaafa click godhu choose an account jedheeti account sirra jiru naaf baasa jechuudha. Kan keessanis akkasumas ni baasa jechuudha. Yoo garuu account browser keessan irraa hin qabdan ta'e bakkatti username fi password gashitan sin gaafata jechuudha. Bakka sanatti email keessan gashitu jechuudha. Ishee kanan filadha. Sanaan booda eeyyama na gaafachaa jira. Continue jedha. Seeneera kunoo. Sana booda erga seenee maal gochuu nan danda'a jechuudha. Kan dura nanitti sana amma join and talk now kan jettu gaafa bu'u nama kana waliin haasa'uu nan danda'a jechuudha. Yookiin immoo nama barbaade waliin haasa'uu nan danda'a jechuudha. Gaafa gad harkistanii kuni English any level jedha, kunis English advanced jedha, kun English beginner jedha. Afaan baay'eetu jira jechuudha. Inni kun immoo English plus Hindi afaan Ingiliffaa fi afaan Hindi haasa'uu barbaadan nama kana call gochuu dandeessu garuu guutuudha. This group is full jedha. Fakkeenyaaf ani sin agarsiisuuf tokko martan bu'aa ishee kanatti bu'eetanii sin agarsiisa. Click on anywhere to start jedha. Bakka sin toletti click gochuu dandeessu jechuudha. Eegalsuu fi asittan bu'anii. Sana booda kunooti asiitii mallattoon maayikii ni jirti. Ishee kana on gochuu qabdu jechuudha. Nama kana waliin haasa'uu fi akkasumas immoo asirraan kunoo karaa harka mirgaa miiseejii illee barreessuu ni dandeessu jechuudha. Chaatii illee gochuun hin danda'ama jechuudha. Kaameraa banuu yoo barbaade kaameraattan bu'aa. Tarnoon kaameraan jedha. Banuu barbaaddaa jedha. Yeesan jedha. Your account is not verified jedha. There are two ways to verify your account jedha. Accountiin kee verify hin taane waan ta'eef ammaaf viidiyoo ittiin taphachuu dandeessu yookiin immoo kaameraa banuu dandeessu naan jechaa jira. Inni jalqaba increase your followers jedha. Kana jechuun followersiin kee yoo xiqqaate nama 15 ta'uu qaba naan jechaa jira. Inni lammaffaan immoo become a supporter jedha. Karaa kan lamaanii yookiin immoo buy me a coffee kan jettu kanatti buutanii support gochuutiin yookiin immoo kanfaluutiin maal gochuu dandeessu jechuudha. Accountii keessan verify gochiisuu dandeessu jechuudha. Inni kun sinitti cimuu danda'a waan ta'eef kanfaltii sinitti cimuu danda'a waan ta'eef maal gochuu dandeessu namoota waliin taphattaniin follow na godhi follow si godhattanii accountii keessan verify gochiisuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaata mee sagaleen baname maal jechaa jiru haasaa jiru natti fakkaata. India. Can you say again? Femba conversation kanatti deebi'uu barbaadan yookiin immoo bakka ammatti deebi'uu barbaadan return to all kan jedhu kanatti buutu hin barbaanne waan ta'eef garuu maalan godha duubattan deebi'a jechuudha. Duubatti deebi'uuf kunoo ishee kana cuftanii taabisa kana cuftanii ishee jalqabaatti deebi'uu dandeessu. Akkasumas fakkeenyaaf mee kan nama biraa tokko join godheetanii xumuree ba'a jechuudha. Okay warri kun warra amma bira seenee ba'edha.
ishee kaname join an jedha. Click on anywhere to start jedha. Ammallee akkuma duraa sana bakka isin toletti click gootu jechuudha eegaluu fi kunoo maayikii kiyyan banachuudha. Maayikii kiyya banee nama sana faana haasa'uu nan danda'a. Kunooti hello maayikiin namichaa off ta'eera yookiin immoo namichi haasaa hin jiru na dhagaa hin jiru kanaaf ba'uu nan danda'a jechuudha cancel godheen. Gaafa isin nama faana haasaa deemtanii kunoo my recent groups jedha. Bakka isin seentan jechuudha bakka amma isin seentan recent group jedhee kun akka isin kaa'a jechuudha my recent group jedhee kaa'a anamma kun bakka laman seenee waan ta'eef ishee kana akkasitti naa kaa'a jechuudha deebitanii seenuu barbaadan salphaamatti my recent group keessa seentanii deebitanii nama dura waliin haasaa turtan waliin haasa'uu dandeessu jechuudha afaan barbaadaniin nama barbaadan waliin asitti haasa'uu ni danda'ama jechuudha inni ammaa kuni mana namaa seentanii yookiin immoo ruumii namaa seentanii haasa'uudha mee ruumii mataa keessanii create gootanii nama waliin haasa'uu barbaadan immoo akkam gootu kunoo create a new group kan jettu jirti isheetti buutu sana booda read the condition required to create a topic kan jedhu jira isatti butanii requirement dubbisuu dandeessu to create a topic your account must satisfy the following two conditions jedha tokkoffaan your number of followers must be greater than 15 jechaa jira amma followerii 0 qabda followeriin kee kun immoo satisfy hin godhu jedha yoo xiqqaate followerii 15 qabaachuu qabda akkuma silaa sana jechuudha viidiyoo illee banuuf akkasumas illee groupii mataa keessanii yookiin immoo ruumii mataa keessanii banuuf yoo xiqqaate followerii 15 qabaachuu qabdu inni lammaffaa immoo your account must have been created at least 7 days ago jedha criteria ni lamaffaan yoo xiqqaate torban tokko platformii kanatti turuu qabdu jedha yookiin immoo kunoo buy me a coffee kan jettu kanatti buutanii kan barbaadan filattanii kunoo doolaara kennuutiin maal gochuu dandeessu jechuudha ishee kana unlock gochuun ni danda'ama jechuudha kanaaf ishee kana toopikii barreessuuf yookiin immoo maqaa toopikii barreessuuf dirqama criteria isaa ammasitti dubbisne kana fulfil gochuu qabdu inni itti aanu maximum people jedha haga nama ruumii keessan seenu nam tokko gochuu dandeessu nam lama gochuu dandeessu unlimited illee gochuu dandeessu jechuudha aga barbaadan waan barbaadan filachuu dandeessu kana inni taanu afaan jedha afaan English jedheen filadha afaan biraa dubbachuu dandeessan yoo qabaattan fakkeenyaaf afaan Oromoon akka carraa ta'e as keessa hin jiru malee afaan Oromoo dabaluu nan danda'a akka carraa ta'e Amaariff hin jira Amaariff dabaluu dandeessu jechuudha Amaarikiin hin jira yoo jibbitan immoo dhiisuu dandeessu levelii Ingiliffa keessanii fakkeenyaaf amma intermediate jechuu danda'a sin beginner maal jechuu dandeessu kan sin tole gochuu dandeessu intermediate jedha fakkeenyaaf ani Amor create group in jedha jechuudha. Garuu toopikii keessan asirratti barreessuuf dirqama maal ta'uu qabdu jechuudha. Criteria dura dubbadhe sana guutuu qabdu jechuudha. Create group kan jettan bu'a amma maannaa godha jechuudha. Groupii yookiin immoo ruumii kiyya create naa godha jechuudha. Create naa godha jechuudha. Inni greenii qabu hundumti isaa kan nama biraati. Isheen kun garuu kan kooti diimaa kan qabdu kun jechuudha. Kanaaf as keessa seene nama waliin haasa'uu barbaade join and talk now kan jettu tan bu'a jechuudha. Click on anywhere to start jedha. Bakka isin toletti click gootu sana booda kunoo gara ruumii kiyyaatti dhufee jechuudha. Maayikii kiyya banuu nan danda'a. Kaameraa kiyya akkuma silaa isiniin jedhe banuu danda'u maal jennaan. Akkaawuntii kiyya verify ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Namni yoo dhufe na waliin haasa'uu danda'a jechuudha. Kun akkasitiin banee taa'uu nan danda'a jechuudha. Yoo immoo barbaadan ta'e ruumii banuu barbaadan ta'e ishee kanatti buutanii hang up this call jettanii ruumii namaa seentanii illee taphachuu dandeessu jechuudha. Isa salphaadhatti fakkaata kiyyatti nama barbaadan asirraa barbaadanii nama sana faana haasa'utu irra salphata jedhee yaadanii kun akkasittiin kan isinitti tole as keessaa barbaadanii saala barbaadan biyya barbaadan levelii Ingiliffa barbaadan filachuutiini irratti cuqaastanii nama sana waliin haasa'uun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf platformiin ni jalqabaa irratti Ingiliffa keessan shaakaluu dandeessan ishee kanadha jechuudha. freefortalk.com jedhamte jechuudha. Platformiin lammaffaan irratti Ingiliffa keessan shaakaluu dandeessan immoo mobile applicationidha. Maqaan appii sanaa Freetalk jedhama. Mobile kiyyarran dhufa. Erga mobile kiyyarra dhufee appii sana buufachuuf Play Store kiyyarra seenaa. Kunoo Play Store kiyyarra seeneera. Play Store irratti space sottiin kennin Freetalk jettanii barreessanii search gootu. Sana booda suni dhufa kunoo Freetalk kan jettu kunoo shittiin kun nufti install kan jettutti buutu jechuudha. Haganni buusutti eeguu qabdu. Kunooti application kiyya install ta'e dhumateera openan jedha nan bana akka jaraate duraan application kana fayyadameen beeka waan ta'eef Hello Lammishow Tube jechaa jira jechuudha maqaa Lammishow Tube itiin baneen jira jechuudha siyyoo banuu barbaadan kunoo asirraan asmana sadii kanatti gaafan bu'u sign in kan jettu akkanatti dhufa sana booda sin maal gootu jechuudha sign in with Google jettanii seentu jechuudha yoo accounting keessan bilbila keessan irratti connect hin taane ta'e immoo akkasiin email keessan gashitan sin gaafata jechuudha anamma sign in with Google jedha accountii sin filachiisa jechuudha yookiin immoo accountii bilbila keessan irra jiru sin filachiisa ani ishee kanaan seenira Lammishow Tube kan jettu kanaan seenira waan ta'eef ammallee shumattan bu'a kunooti gara accountii kiyyatti na fudhate jechuudha yoo sin haaraa taatan immoo password maal maallee akka guuttan sin gaafachuu danda'a jechuudha kunoo akkasitiin naaf seenira jechuudha kunoo asirraa akkuma argitanii warreen kun kunoo ruumii asirra jiru yookiin immoo namoota amma nuti join goone duuka taphachuu dandeenyudha jechuudha warra amma live jiran yookiin immoo online irra jiran jechuudha ruumii tokko lama sadiitu jira ruumii sadii kan seentanii duuka taphachuu dandeessu akka carraa ta'e ruumiin lammaffaa kun fuulidha mee join jedhanii ilaalame join gaafan jedhu this room is full jedha
Kanaafuu please create your new room or join another room jedha. Roomii biraa join gochuu dandeessu yookiin immoo roomii mataa create gochuu dandeessa malee seenuu dandeessu jechaa jira. As kana immoo nama ja'a seenuu danda'a jedheetu create godheera roomiin namichi kuni. Nama ja'a keessaa nam tokko qofatu keessa jira yookiin immoo nama create godhe qofatu jira. Isa join godhetaniin sin ilaalchisame. Inni sadaffaallee kun inni dhuma jirra jirullee 4 out of 4 kan jedhu jira. Kanaafuu roomii kanallee seenuu danda'u. Carraani qabu yookiin roomii mataa kiyyaa create gochuu yookiin immoo bakka namni create godheeru seenuu jechuudha. Firii kan ta'e jalqabaati sheerattan bu'a joinan jedha. Let's talk. Kun amma namni jira. Hello. I'm fine. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Bangladesh, and you? Okay, I'm from Ethiopia. Do you know Ethiopia? No, I don't know. Yoo ba'uu barbaadan maal gootu? Exit kan jettu jirti. Exit buutanii disconnectatanii keessaa ba'uu dandeessu jechuudha. Ruumiin nama keessanii ba'ee nama lama tu keessa jira nama ja'a keessaa jechuudha. Akkasitti ruumii mataa keessanii illee create gootanii nama waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Ruumii mataa kiyyaa create godheen sin agarsiisame create new room jedheetaniini. Sana booda room setting jira levelii keessan yookiin immoo levelii sin duuka taphachuu barbaadan beginnerii waliin taphachuu moo intermediate moo advanced moo jedha. Any level jedheen kaan. Namni levelii kamirra jiru iyyuu ingiliffa kamuu dubbachuu danda'u kan afaan haasa'uu danda'u nan eeyyama. Sana booda maximum participant ja'a jedha by default. Haga 10tti filachuu dandeessu garuu ani lama jechuun nan danda'a jechuudha. Lama yoon jedhe nam tokko qofatu join na gochuu danda'a jechuudha. Anaa fi nama sana jechuudha. Sana booda language jedha afaan barbaadan filachuu dandeessu. Afaanonni baay'ee jiru. Chinese hin jira kunoo China filachuu dandeessu. Kunoo Spanish hin jira. Afaan baay'eetu jira. Arabic hin jira jechuudha. Anamma ingiliffuma kottan deebisa. Sanaan booda topic jedha let talk jechuu dandeessu. By default let talk dha. Topic kiyya teknoolojii jechuun nan danda'a. Voice immoo live jedha. Lamaan isaa keessaa akkasinitti tole filachuu dandeessu. Sanaan booda ani voice filadhammaa fi create kan jettu tan jechuudha. Yeroo sana maal naa godha jechuudha. Ruumii mataa kiyyaa create naa godha jechuudha. Kunoo live filadhee live gaafa filadhu viidiyootiin haasa'uu nan danda'a jechuudha. Camera permission, let's do it. Ishee kana allow jettu while using the app kan jedhu filadha. Kun akkattiin suura kiyya agarsiisaallee viidiyootiin illee nama waliin haasa'uu nan danda'a jechuudha. Haga namni seenutti eeguu nan qaba jechuudha. Achi galagashuu nan danda'a kaamera kiyya yoo barbaade. Yoo barbaade immoo tekstii illee barreessuu nan danda'a. Namni seeneera. Hello. Hey man, why are you open the video? Shall I close it? Why are you using this application? Okay, actually I'm a YouTuber and I'm doing tutorial on how to use Maaliif fayyadamta application kanaan jedhee ani YouTuber dha. Tutorial irratti hojjechuuf jedhee jennaani na waraabaa jirta jedheeti akkasitiin bahe jechuudha ruumii koo keessaati. Hingaa kanumaan ishee kana cufee ba'uu nan danda'a jechuudha. Diimaatti bu'eetaniini disconnect jechuun nan danda'a. Gaafa ruumii create godhu kun asitti voicein sagalee qofaani livein immoo viidiyootiin akka ammas agarsiisan jechuudha. Yoon voice jedhamu voiceitiin nama waliin haasa'uu danda'ama jechuudha. Akkasitiin ruumii create gootanii nama waliin taphachuu dandeessu yookiin immoo nama waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Kun amma ruumii sagaleetiin kan haasa'amu baneera nama jaasensuu danda'a. Kun bakka mallattoo profaayilii kana yookiin immoo bakka serkilii kana dhufanii galuu jechuudha. Haala kanaan ruumii mataa keessanii illee bantanii nama eegdanii namni gaafa dhufu yookiin namni gaafa seenu duuka taphachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti applicationii amma lamaan kana jechuunis Free for Talk browser irratti hojjetuu fi Free Talk mobile applicationii kan mobile irratti hojjetu kan fayyadamtanii ingiliffa keessan practice gochuu dandeessu yookiin immoo ingiliffa keessan improve gochuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas akkuma dura sirriitti himuu yaale yeroo darbee viidiyoo episode.com irratti isinii hojjedheera jechuudha. Kan episode.com sanallee ilaaluu dandeessu jechuudha. Suur-sagalee har'aa kanarraa akka baratan akka jaallattan abdii guddaan qaba. Waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isinii jechuun barbaada. Ammallee irra deebi'uutiin namoonni maatii YouTube channelii kana hin taane subscribe godhaa. Homaa tokko hin miidhamtanii subscribe godhaa jechuun barbaada. Akkasumas like gochuu, comment gochuu hin dagatina jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif ammallee irra deebi'uutiin guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada jechuudha. Hanga suur-sagalee biraatiin walitti deebi'uutti nagaan turaa jechuun barbaada. Bye bye.